mootummaa wayyaanee nurratti raawwateen jedhu jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee iddoo Eebuu Abbaa Kuulaa jedhamturraa dubbisne. Usmaan Kumee jiraattota iddoo kanaa dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee akka jedhanitti aanaa isaanii keessatti dheeda lafa margaa irratti walmuufiin xixiqqoon kanaan duras tureera. Baroota as aanaa kanneen ammoo shirri mootummaa wayyaanee keessa jiraachuu ibsaniiru. Walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa tureen lubbuun nam tokko jiraattota aanaa Karrayyuu irraa yoo darbu 7 madaa'u namni nuti dubbifnee dubbataniiru. Walitti bu'iinsi maqaa Karrayyuuti maqaa Salwaa Gubbaa haadha daangaa walitti bu'aadhuma turanii akka kaleessa immoo walitti bu'an naannoo itti naannoo addaa Kiibuu Waangoo jedhamtu Arroollee Cuuwee naannoo Obbo Solaa jedhamtu ganama sa'aatii 12 irraa qabanii uummata wal dha'aa turanii. Miidhaan dhaqqabe maal fakkaata? Miidhaan namoota tokko nama tokko jechuun gama uummata keenya nama tokko ajjeesanii jiran. Namoonni gara 7 immoo miidhaan qaamaa irra galchee waraansa irra jira kanuma fakkaata inni gama keenya irraa jira. Lafti wal dhibdeen irratti dhalate sun lafa isaanii ta'uu nuuf himanii bakka loon itti dheechifatanidha. Garuu har'aa shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiruun hawaasa ollaa keenyaatiin wal dhabaarra jedhan. Tokkoffaan iddoon idduma dheedicha horiin dheedu ta'ee garuu isaan gama keenyatti jaanan namni walgaaraa jira. Sababni guddaan jiru haaluma dhiibbaa daangaa jechuudha. Daangaa naannoowwan dhimma keenya ta'uudhaan uummata irratti dhukaasa jedhanii naannoo kun nama baay'inaan naannoo uummanni keenya duraan gannaawwan horiin gaallis loonii tola dheedanii gama isaantu gama keenyatti jechuudha. Wayita wal dhibdeen kun isaan jidduutti uumametti hooggansi aanichaas ta'ee qondaalonni naannawaa san bulchan waan dubbatan hin qaban. Rakkoo kana furuudhaaf gama bulchiinsa aanichaas ta'ee qondaalonni naannawaa san bulchan wanta tattaaffii godhan hin jiru. Fuulduraaf yoo godhan malee ammaaf wanti godhamee wanta agarreen qabu namni baraas dhiyoo kan qabu hin taane yeroo baay'ee wal'aa turanii kan ammoo hooggansi aanaa jiruuf kan gubbaa sanatti ni beekanii garuu wanta akka furmaatti kaanii ta'uu kanaaf fuula biratti haadhamee ammaaf argina. Rakkooleen kana fakkaatan kanaan duras geggeeffamaa ture kan jedhan namni kun haa ta'u malee karaa manguddummaatiin furataa turre. Barootaas dhiyoo ammoo wal dhibdeen kun akka babal'atu taasisaa kan jiru mootummaa wayyaanee ta'uu himan. Keessumattuu waggoota 3 darban irraa eegalee mormii guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru karaa maqsuuf jecha wanti mootummaan kun hin dalagne hin jiru. Caalmaatti ammoo daangaa Oromiyaa weeraruu fi saboota waliin jiraataa jiran jidduutti balaa uumuun itti fufee jira. Wal dhibdee aanaa Fantaallee keessatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee haalli guyyaa har'aa jiru xiqqoo wantas gabbii argate fakkaata. Garuu rakkoon kun yeroo hedduu deddeebi'aa waan tureef gara fuula duraatti wanti amansiisan jira jechuun nama rakkisa jedhan. Hawaasni lamaan ollummaa jaalala walirraa horuu fi daangaa waliin qubachuudhaan jiraachaa turan kana walitti buusuuf shira mootummaa ta'uu hubatanii kanarraallee akka of qusatan dhaamsi darbaafii jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Kokosaatti ajjeechaa namoota 3 fi qaama madaa'uu namoota 5 torban darbee hordofuudhaan yeroo ammaa namoota hidhuun akka malee jabaateeraa jedhu jiraattonni aanichaa. Ammas Usmaan Kumee waan qindeesse qaba. Aduu harbaa yookaan roobii darbee aanaan Kokosaa lubbuu namoota 3 dhabuun gadda olaanaadha. Namoonni 5 ammoo madaa'uun ni yaadatama. Kun kan ta'e wal dhibdee hawaasa magaalaa Kokosaa fi poolisoota jidduutti dhalateen ture. Poolisoonni naatoo namaaf hin qabne rakkoo uumamee ture karaa nagaan furuu caala humna qawweetti fayyadamuun gaaga'ama hamaa kana lubbuu namoota irraan kan dhaqqabsiisan. Torban darbeerraa eegalee ammayyuu nageenyi aanichaa akkaan yaaddeessaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Yaa haalli ammas baay'ee ulfaataadha. Uummanni yaaddoo guddaa keessa jira. Ammas haalli isaa kanaadha. Wanni adda bahee hin jiru ammaaf hin beekamne. Ammas miidhatu jira moo nama karaa irra deemu fa'aa doorsisu jira moo maal jechuu yaaddeessaa yoo jedhan? Walumaa gala beekanii doorsisuunis hin jira. Gammaatitti hidhaanis hin jira. Beekanii nama hidhuunis. Nama meeqatu hidhamee gammaa? Gammaa yoo xiqqaate nama 10 oltu hidhameera. Eessatti hidhama namoonni kun? Waajjiruma poolisii aanaa Kokosaa jirutti. Rakkoo aanaa isaanii keessatti dhalateen wal qabatee haga ammaatti namoonni 10 hidhamuu kan nuuf himan namni kun kana malees namoota daandii magaalaa gubbaa deemanis doorsisuun akkuma itti fufeetti jira. Namoonni 3 magaalaa keessatti rasaasa poolisiitiin erga ajjeefamanii 5 madaa'uun akkaan isaa mufachiisuu namni kun himaniiru. Namoota madaa'an keessaa tokko daa'ima umrii waggaa 10 Aadam Nageessoo jedhamutu keessatti argama. Haalli fayyummaa isaa fooyyee gaarii irra jiraachuu erga nuuf himanii booda poolisoonni meeshaa waraanaa hidhatan kallattiidhaan dhukaasaan roobsaniin kan miidhaa kana dhaqqabsiisan.
Asiin dura jechi gaafa wallabbii sanii rukutame poolisii Oromiyaati. Amma haala akkamirra jirare? Amma haala gaariirra jiraanis hospitaala dhufee gaafateen ture amma wayyaa'eera homaan jedhu. Umriin isaa meeqa Adamiin kun? Daa'ima waggaa 10. Maaliif daa'ima waggaa 10 kana rasaasaan rukutuun barbaachisa? Sababa isaan beekne akkanumatti jumlaadhaan uummata rukutaa turani. Sababa isaan isas rukutanii akkasitti jettanii miidhaan irra ga'een. Qaamonni badii irratti bobba'uun yakka kana raawwatan haga ammaatti seeratti akka hin dhiyaannellee himaniiru. Poolisiin daa'ima kana rukute seeratti dhiyaatee jira yeroo ammaa kanatti. Namni tokko akka seeratti dhiyaatee jiru haga ammaatti. Namni akka kana akka raawwate tokko seera hin dhiyaatu. Akka namni kun jedhanitti poolisoonni kunniin imaanaa itti kenname dagachuun miidhaa kana nurraan dhaqqabsiisanii jiran. Wayita sabni Oromoo fi poolisiin Oromiyaa iddoowwan biroo irratti wal hubannaa jabaa irra ga'anitti maaliif gochaan kun aanaa isaanii irratti akka raawwatame nuuf hin galle jedhan. Qaamonni seera addaa taasifachuun yakka raawwataa jiran kunniin naga buusuu caalaa badii uumuuf kan isaan ariifatan. Ka ta'e ta'uu aanaan isaanii torban darbe keessa lubbuu namoota 3 dhabuu ibsanii jiru. Nama meeqa gaafas kan rukutame rasaasaan? Lubbuun darbe nama 3 kan madaa'e nama 5 namni 3 lubbuun darbe namni 5 madaa'e hospitaala ture amma xiqqoo yaani'an. Manneen hidhaa lakkoofsaan hin beekamne hedduutu magaalaa Finfinnee keessa jira. Kanneen keessa mana hidhaa Maakelaawii tokkicha cufaaf jira jechuudhaan dhaadachuun mootummaa wayyaanee waan nama ajaa'ibu ta'uu hin qabu jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu. Namoonni 20,000 ol siyaasaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti rakkoolee hedduu keessummeessaatti jiraatanis hanga ammaa hin hiikamne. Sirnichi waadaa galee akkuma amaleeffate haaluu ni mala jedhees nan shakkaa jedhu obbo Mulaatuun. Namoota siyaasaan hidhuun amma iyyuu magaalaa Mandii fi magaalaa Shaambuu keessatti jabaachuu isaallee obbo Mulaatuun OMN'if ibsaniiru. Obbo Mulaatuu Gammachuu waliin turtii taasisneerra. Tibba kana keessumaa warra siyaasaan himatamanii gadi lakkisnaa kan jedhu mootummaa wayyaaneedhaa ibsa baasee ture. Ibsi kun immoo miidiyaalee gurguddoo idil addunyaa dabalatee marsaalee hawaasummaa irratti uwwisa guddaa argateera. Warreen siyaasaan himataman keessaa immoo adda durummaan kan waamamani dura taa'aa paartichaa kan ta'ani Dooktar Mararaa Guddinaa akkasumas ixaanaa isaanii kan ta'anis egaa obbo Baqqalee Garbaa fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa Gurmeessaan fa'aa isaan kuni eegamaa turani ayyaana kanaasiyyuu hin bahu jedhame akkami jarreen kun bahaniiru amma maarra jira dhimmi isaanii? Gadi bahanii dubbataniiru paartiin arfanuu Adawaa jala jiranii akka hiikamanii muummeen ministeerichaa dubbateera. Garuu dubbii bichaa'oo Adawaan yeroo hundumaa hin dubbata malee waan dubbatu kanaan dura muuxannoo qabnurraati dhugaa godhaa jennee waan abdannu hin qabnu amma ammaatti hin baasu jennee akka dubbataniin hin baasu jennee yaannee turre. Eegaanan tokko yommuu hidhamee ammana ture si baafnattiin jedhanii dubbatanii yommuu guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii yommuu turu ammam akka inni nama dhiphisu beekamaadha. Warri iddoo sana eegumsa jala jiranii mana hidhaa sana keessa warri jiranii ammam akka isaan dhiphatanii guyyaan tokko iyyuu waggaa 10 ta'a. Baay'ee rakkisaadha. Maatiin dhiphataadha. Sabi Oromoo hammi jiru sabi biyya kanaa hundumtuu dhiphataadhuma jira. Maaltu ta'a? Fa'itu ba'a? Fa'itu hafaa? Kan jedhu irra jirra waan jennu dhabneeruma akkatti calluma innee waan nuuf eegaa jirra malee amma kanaatti amma ammaatti kanatu ta'e jedhamee waan nutti himame hin jiru. Obbo Mulaatuu keessumaa egaa dhimma kanarratti akkuma isin kaasanii abbummaadhaan yookiin irra guddeessan moo kan maqaa waammani warra garee keessan ta'ani keessumaa paartii keessan warreen deeggartoota hooggantoota maatiin akkamitti eegaa turani ayyaana dura hin bahu jedhanii eegaatti turanii gaafa maatiin eegee sabni eegee jarri kun achitti hafan miira akkamiitu ture tarii isa kana haala odeeffattaniif qabatamatti ofii keessanis akkamitti nuuf ibsitu mee tarii? Gadda guddaa jira amma fakkeenyaaf yoo fudhatteette Baqqaleen baheera gaafa jedhee sabi hundumtuu ilishee eegaa hin ba'a mana gala jedhanii namni utuu eeganii karaa gara ammoo deebisanii mana hidhaatti yommuu deebisan jarri kun maali jedhee gaasabii Itoophiyaadhaa akkuma jirutti maalummaa isaanii waan isaan hojjetan hundumtuu dhugaa waan of keessaa hin qabne karaa adda addaan inni tokko yoo hiike inni tokko kan inni tokko baase inni tokko kan deebisu aanetii kanaa keessa jirra wanta akkasii keessa jirra baay'ee kana jechuun nama dandeessisu
kanumaanii rakkisaadha. Kanaaf maatiin dhiphinarra jira amma yoonaadha. Maatiin eegutu baay'ee tafa yeroo yerootti immoo isa jedhanii yaada isaanii si'a meeqa jijjiiranii miidiyaa walaba ta'e sooshaal miidiyaa kana gubbaatti yaada adda addaatu ba'aa jira. Kanaaf baay'ee dhiphataa jira namni maatiin hin dhiphataa sadi kun dhiphatee jira maal goonaa ta'u wayyaa jedha kanatu nurra jira amma yeroo ammaa kana keessa baay'ee kana jedhee sitti muu kan hin dandeenye dhiphina guddaatu jira. Haala qabatama deemaa jiru kana keessatti egaa murtoowwan jajjaboo waltajjii kanaan beeksisan keessaa inni tokko warreen dhimma siyaasaadhaan himatamanii gadi lakkisuudha. Inni lammaffaa immoo mana hidhaa maakelaawii kana gara giddugala gooda ambaatti yookiis immoo muuziyeemitti jijjiiruudha. Tarii egaa wayita dhimmi kun ka'u isin akka paartii keessaniitti sirnicha gaafattaniittu murtoon keessan maaliif lafarra harkifame jettanii waan gaafattan qabdu yoo gaafattan ta'u deebii akkamitti isiniif deebi'e obbo Mulaatu? Egaa hamma ammaatiin baasu jennee eegaa jirra murtoos kana isaa gaaffii keenya kun akka miseensi siyaasaa fi dhaabbii paartii adda addaa keessatti qooda fudhatanii kan geggeessaa jiranii kan miseensa ta'anii jiranii amma yeroo ammaa hidhamanii warra jiran hundumaa akka nuyi tilmaamnutti akka 20 kan ta'anidha. Oromoon hundumtuu iddoo jirutti baadiyyaa jiru keessatti iddoo hundumaatti hidhaarra jira. Baay'ee kan isin dhibu har'a guyyaa har'aa kana hiniin utuu jedhanii immoo horroo keessaa boo'idhaa guddaatu jira. Warri kanaan dura ollaa itti hidhamanii ba'an indaganaa bodeebisanii miseensota keenya fa'a amma hidhaa jiru. Wanta kana jettee himattu utuu hin ta'in inni kaan immoo siidha. Boodaaf gararraan isaa waliin beeku kanaadha jechuun hin danda'amu. Karaa kana biraan immoo manni hidhaa inni maakalaawii kanaan dura ture amma gara seechiitti gara muuziyeemiitti hin jijjiirama jedhanii inni isaan odeessanii nuyi rakkina galma sanarraa miti rakkinni kan jiru. Adawaan waggaa 27 kana achi keessatti saba kana dhiphisaa tureera warra hidhee jireenya nama tokkodha. Kana utuu hin jedhin dhiibbaa guddaan kan namni tokko namarraan ga'uu kan hin dandeenye garaa jabina guddaa argisiifame. Namooti keenya dhiphatanii iddoo sanatti akka hin taane ta'anii namaa gadi ta'anii itti rakkataa turanii jedhanii inni odeeffamu jabana dargiin waggaa 17 ture isaan garuu waggaa 27 waggaa 10 irraa sabi kun amma yoo manni sun diigame maal taana eessatti dhabnaa jechaa jira namni dhugaarumatti keessatti himuudhaaf. Manni hidhaadha iddoo hundumaa jira kan akka isaati achiiti isa diigne muuziyeemii goona nuun jedhu malee manni baay'ee jira iddoon itti namni dhiphatu iddoo inni namni gar malee keessumatti Oromoon jireenya isaa jibbu warri dhaqanii qabamanii achitti galanii hammam baay'ee akka nama dhiphachuu isaanii yommuu isaan mana murtii dhufan hin dhageenya qaama isaanii irratti bishaan hidhuudhaan harmusiidhaan hidhuudhaan dhiphisuudhaan gara seechitti mana hidhaa sanaa ba'anii dhaqanii hormaata isaanii gubbaatti rakkina uumanii gara seechitti akka naman ta'an hormaati isaanii kun deebi'ee dhukkuba guddaa akka itti fidu kana hundumaa holaasuudhaan nama keenya kana hundumaa hojjetamaa ture kun dhiiraa dhalaadhaa hin jenne hundumarratti kana hundumaa hojjetaa turame mana sana bichaa miti nuyi kan nuyi jennu mana sana kan fakkaatan biyyaana keessa laftitti namni dhiphatu mana baay'eetu jira keessumatti Finfinnee keessatti iddoo adda addaa ammas immoo iddoo warra aanaarra yoo fudhattee gara horii gubbaatti iddoo hundumaa rakkina guddaatu manni hidhaa adda addaadhaa nama abbaa argetu nama reebaa abbaa argetu nama dhiphisaa wanta akkasiiti. Kanaatiin isa kana bichaa utuu hin ta'in seerri shororkeessaa inni jedhu kun akka inni ka'u gaafataa jirra. Kana bichaa utuu hin ta'in iddoo hundumaa dhiphinni inni ta'u kun durraa dhaabbachuutu isa gubbaa jiraa jenna. Mana hidhaa sana bichaa jijjiiruu miti. Dhiphinni dhala namaadhaa dhaabbachuu qofatu isa gubbaa jiraa jennee itti gama kanaafi kan immoo maal gochuutti jirra. Tarii keenya ammas itti dhamaa, itti rakkataa, itti du'aa, itti ajjeefamaa hundumaa gochaa itti fufaarma jira. Qabsoon kun waan dhaabbatu miti siin jechuu barbaadeetan. Haa ta'u gaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa obbo Mulaatuu Gammachuu haala qabatama jirutti ibsa nuuf kennitaniif. Isinis fayyaa ta'a waan sagalee biyya kanaadhaa xiinxaltanii nu hubattanii nu gaafattaniif fayyaa ta'a jenna. Saba keenya bira dhaabadhaa sagalee dhageessisuu yaalaa amma yeroo ammaa kana irratti sabi keenya shaambuu irratti hidhamaa jira rakkataa jira dararabaa jira asii immoo warra kaan hin baasu moo inni isu jechaa jirra. Kanaaf kana baraatii gara si'achi tokkummaa keessan eegaa adaraa hafuura keessan nu jalaan balleessinaa jenna. Dhiibbaa manneen hidhaa wayyaanee keessatti ilmaan Oromoo keessummeessaa jiran yaaddessaa ta'uu qeerroon manneen hidhaa wayyaanee keessatti sarbamaan ture amma immoo dhiibbaa jiruun rakkadheen biyyan jaalladhu Oromiyaarraa gara Kaayirootti baqadheen jira jedhu OMN'if ibse. Qeerroo kana waliin gaaffiif deebii gabaabduu taasisnee jirra.
yoo sitti tolate jalqaba irratti maqaan kee eenyu akka ta'edhaa fi biyya sana keessatti immoo yoomii hanga yoomii akka hidhamtee eessatti akka hidhamtellee miidhaawwan akka ilma Oromootti hidhamuudhaan sirratti dhaqqaban mee nutti himtaa laata? Tole rakkoon qabu maqaan kiyya Muhammad Kamal Adam jedhama. Ani godina Harargeeti dhaloonni koo aanaa mi'eessooti. Hidhaa jalqaba achuma mi'eessoo irraan jalqabee mi'eessoos mana hidhaa kaambii chaayinaa jedhamu kanuma akka maakalaawwiitti ilmaan namaa itti dararamanii itti tumamanii ittillee ajjeefamantu jira. Mana hidhaa beekamaadha. Achi keessatti hedduu dararamnee rakkannee fakkaantii adda addaa erga nurratti fudhatanii ji'aanii ol nu tursiisan booda gara mana hidhaa oonlaayin tilibeessanii oonlaayin naannoo Jimmaa Walqixxee irraan gorree toora kiiloomeetira 50 akkana seenaa erga achi geenye booda waanuma achitti dararamaa kaambii chaayinaa kan keessatti halkan dhufanii waraanni gannama baasaa ammisanyaa warra jedhamu warra agaasii kana manguddoota gurguddaa warreen jaarsa tahanii waggaa 70 olii hunda baasanii akka malee tumaa dararaa halkan godhaa turanii sanumaatu achitti illee nu mudatee achiis erga dheenye booda fakkeenyaaf erga mooraa xollaa seenye booda miila qullaa kophee nurraa baasanii dhagaa qara qabu gubbaa nu oofu ispoortii humnaa olii nu hojjechiisu rifeensa humnaan nurraa haadu nyaataa fi bishaan hin yaaddamu qulqullinni hin yaaddamu mana fincaanii miila qullaa odoo raammoo arginuu sagaraa gubbaa miila qullaadhaan nu oofanii nu teessisanii raammooleen garaagaraa miila keessatti seentee dhukkuba biraatiif saaxilamu bulaa takka tokko keessatti nama 100 ol teessisanii cicciibsanii nama 100 oliin dhukkuba garaagaraatiif saaxilamu rakkoo xiinsammuudhaatiif saaxilamu bakka namarraa fagaate magaalarraa fagaate iyyiti sun dhagayanii halkan gabbaatanii adabbii garaagaraati adabuu waan fedhan sirratti raawwachuu nama meeqa nama sagalii ol tufanii ijjatayyaan arge kan maraate uffata firraa baasee sagaraa isaa dibatee deemeetu jira achi keessatti dubartii achi keessa deessillee jedhamtee galchuu didanii achi keessa dararaa guddoo irraan gaanii jira kan du'ee reeffisaa achuma turee gaafa achi keessa gara maatiitti ergameetu jira dararaa hammana hin jedhamne kan mooraa xollaa keessatti namarra gahu aduun oowwisaa waan biraati mana qorqorroo mala daabboo fakkaata manni nuti keessatti hidhaa turre hammana jedhamee waan dubbatamee dhumuunis wanti nurra gahaa ture jechaadha. Kibba kana immoo marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e miidiyaalee gurguddaa irratti argaatti waan jiru yookiis taajjabaatti waan jiru mootummaan biyyittiidha keessumaa mana hidhaa maakelaawwii gara goodambaatti yookiis immoo muuziyeemitti jijjiiruu isaa dubbachaatti jira. Haaluma wal fakkaatuun immoo warreen siyaasa sana mormanis mana hidhaadhaa hin baasna kan jedhus waadaa galeera. Isa kanarratti ati akka ilma Oromoo tokkotti yaada maaliif qabda? Murtoo kanas akkamitti ilaaltame? Murtoon dursee wantiin dubbachuu barbaadu galanii qeerroo keenyaaf haa gahu jechuu barbaada. Qabsoo qeerroon keenya godhe wayyaaneen jaalattee eeyyamuu osoo hin ta'in dirqamaan harka hudduu duubatti micciiramteeti murtee kanarraa akka geessu godhamtee fedhaniitii miti kan kana raawwatan. Kana jechuun isaaniitiif dirqamaniiti osoo jaalatanii osoo hin taane dirqamanii deebiilee garaagaraatiif deebisuun hafan qabu. Haa ta'uuti immoo wanta kana deebiidhaa jettee yeroo ilaaltu Oromoo bu'aa takka buusuu miti. Mana hidhaa maakalaawwii cufuu jechuun manneen hidhaa san fakkaatan 100 oltu jira. Manneen hidhaa dafaan maakalaawwii qaalan meeqaatamtu jira. Maqaadhaaf maakalaawwii cufuu jechuun bakka biratti jijjiirraa jaan malee maakalaawwii yookiin mana hidhaa guutuutti cufnaa miti. Maakalaawwii cufna malee Oromoo kana booda maqaa siyaasaatiin hidhuu ni dhaabnaa miti wanni isaan jaan. Kanaaf kana waan tokko bu'aa uummata Oromootiif wanni fidu hin jiru waan qabsootti raayis maakalaawiin cufame jaamee duuba nu deebisuu miti. Bu'aa qeerrootu kana fide kana caalaa hawaasni keenya xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin daran cimee qabsoosaatti fufuu qaba. Maaliif jennaan uummanni keenya gammaan tanaa du'uun irraan dhaabbanne hangarraa du'aati jira, hidhamaati jira, dararamaati jira. Guyyaa irraa yeroo ammaa dhafati waan kana walitti dubbannu nama meeqaatu du'a nama meeqaatu dararamaa jira. Jijjiirama tokko jennee dubbatamuu miti kun nuuf jijjiirama miti. Maaliif yoo kan maakalaawii keessa jiru gadhiifame aanota jalqabee godinootaa fi manneen hidhaa adda addaa keessa Oromoota meeqa, beektota meeqa, hayyoota meeqa, manguddoo keenya meeqatu dararamaa rakkataa jira. Kanaaf mana hidhaa maakalaawii cufan jechuun Oromoo waan takka ida'u jechuu miti. Dhibbaan kamtu manni hidhaa jira. Kanaaf nuuf waan takka gammachuu takka nuun dabalu waan takka nuuf simsiisu ammaaf waan isa fedhanii godhanii miti. Dhibbaa qeerroon keenya goote dhibbaa qabsoo uummanni Oromoo bal'aan godheetu kana fidee kanaaf kun nuufumaa jechuudha miti. Dhalattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraatan ilmaan Oromoo qeef qabeenya isaanii irraa shiraa mootummaa naannoo Somaaleen buqqaaniif deeggarsa maallaqaa taasisuu isaanii
dubbatanii deeggarsi isaanii ammas jabinaan kan itti fufu ta'ullee koreen deeggarsa lammiilee magaalaa Riyaad OMN'tti himaniiru. Faayizaa Eeliyaas waan qindeessite qabdi. شيني كينيا أبو خالد أرشيدي بلمن ورجومي ساحملنا خنافي lammiilee teenya shira mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin qeefii qabeenya isaaniirraa buqqaafaman deebisanii dhaabuudhaaf hawaasni bal'aan biyya keessaa fi alaan akkasumas abbootiin qabeenyaa Oromoo bakka jiran maratti deeggarsa kana cimsanii taasisuu irratti argamu. Haaluma kanaan dhalattoonni Oromiyaa godina Harargee lixaa aanota Daaroo Labuu fi Hawwii Guddina biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraatan lammiilee shira mootummaa naannoo Somaalee Abdiillee fi Wayyaaneedhaan qeefii qabeenya isaaniirraa dirqisiifamanii buqqaafaman deebisanii dhaabuudhaaf hojii boonsaa hojjechuu irratti argamu. Akka namni achirraa dubbifnee yaada nuuf kennetti deeggarsi lammiilee buqqaasifamaniif taasifamaa jiru kun marsaa lammadaa yeroo ta'u dabalataan guyyaa Kamisaas deemaa jiru kana jechuunis gaafa amajjii 11 sagantaa qabatanii kan taasisuuf jiran ta'uu ibsani. Rakkoo aanaa keenya sanitti uumamee wal qabatee warreen qabeenya isaaniirraa buqqaaniif gargaarsa tokko godhaa jirra. Gargaarsi kun gargaarsa marsaa lammaffaati. Marsaa duraa mungkin guyyaa 20 dura goonee turre. Achirratti maallaqa Itoophiyaa qarshii 185 kan harkannee turre. Sanis gaggeessine amma gargaarsa marsaa lammaffaa Kamisaas dhufu kana godhuu deemna. Achirratti hawaasa bal'aa magaalaa Riyaad hirmaachisu jira. Koree waan kana qopheessitu jira. Gargaarsa kunis akkasitti deemu jira. Gargaarsi hawaasa magaalaa Riyaadiin guyyoota 20 dura taasifame kun qarshii Itoophiyaa 100 fi 85 akka ta'e eeruun gama fuula duraattis cimsanii kan itti fufan ta'u koreen deeggarsa deebisanii dhaabuu OMN'if himan. Baqattoonni Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartum keessa jiraatan humnoota mootummaatiin qabamaa akka jiranii fi gatiin xalayaa heeyyama jireenyaa argachuus dachaan dabaluusaa dubbataniiru. Badir Yesuuf gabaasa qaba. Dararaan baqattoota Oromoo biyyoota ollaa keessa jiraatan yeroo ammaa akka malee hammaataa dhufee jira. Baqattoonni Oromoo Jibuutii, Somaalilaand, Keeniyaa fi Suudaan keessa jiraatan yeroo garagaratti shira mootummaan wayyaanee xaxeen miidhaalee garagaraatiif saaxilamaa akka turanii fi jiran beekamaadha. Haaluma kanaan dararaan baqattoonni Oromoo Suudaan keessa jiraatan haalli isaanii yeroorraa gara yerootti hammaachaa dhufee jira. Humnoonni mootummaa baqattoota seeran jiraatan yeroo fedhanitti bakka fedhanii qabanii hidhuu fi maallaqa gaafatuun Suudaan keessatti waanuma baratamee jiru. Baqattoonni xalayaa hayyama jireenyaa waajjira jawaazataa jedhamurraa ji'a jahaaf kennamuun sochoona kan jedhan baqattoonni gatiin isaa hedduu ol ka'ee jira. Kun ammoo galii nuti hojii humnaa hojjannee argannuun waliin gituu jedhan. Hayyamni jireenyaa kunis kan ittiin baafamu jinee Suudaanii 2032 yoo ta'u isumayyuu yoo fedhan si harkaa fuudhanii cicciruun qabanii hidhatti si galchu. Deebi'anii ammoo isa san caalu 7500 nama gaafatuu jiru. Baqattoonni kana hin kafaltu yoo ta'e hidhaa keessatti erga si dararaniin booda gara biyyarraa dhuftetti si darbatu. Dhiheenya kana ammoo qabaan baqattoota Itoophiyaarraa tahan irratti fuulleffate hammaatuu isaa fi manneen hojiilee lammiilee Itoophiyaa irra naanna'uun suuraa erga kaasanii fi galmeessaniin booda deebi'anii nama qabuu jiru. Baqattoonni achirraa dubbifne. Makina fidanii bakka saakallaafi nyaatamee haala hin deemu. Waraqaan eeyyamaa duraan jira. Waraqaan addi keenya gadi baasan hojii hin galchu. Taamina hin baasu waan ta'eef hojii bakka hin deemu. Yoo waraqaan sun bahees nam tokko yoo kan hidha ta'ee waraqaa sana yoo amma baasan waraqaan sun yeroo albeera makina dabalachuu jennaa jechuudha. Hojii makina leellisuun hin deemu taasisaa kaffeeyyan. Kan jireenya ijoolleen የዚህን ገዳይ ዱራን kan maknaalee yaabbaasanii kaffaluu waan injeri amma hun modeeltoota hun kaffaluu deemaa. Ilmaan Oromoo hedduun yeroo ammaa manneen hidhaa keessatti guuramanii dararamaa jiranii kan jee baqataan achirraa dubbifne kun baqattoonni Suudaan keessa jiraatan Itoophiyaa qofaa miti. Maaliif akka lammiilee Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffatamu naaf hin galuu jaa. Dabaluunis imbaasiin Itoophiyaa Kaartum keessa jiru rakkoo kana itti iyyannus ni kijibduu deemaa jechuun rakkoo baqattootaa kana duuba jiraachuu isaa mirkaneessaa jiru. Baqattoonni
Embassy wo ittiin qabdu embassiin soo Bihaarin soban jedhu embassiin soban yeroo hammaatiif kan akka kan miidhamaa jiru lammii Itoophiyaa malee nam tokko nama dhiibbaa hin jiru. Lammii Itoophiyaa kan akka Aljeeriyaa jira, Kaameruun jira, Sooriyaa jira, Masrii jira, jira namni tokko kan tokkomaa jiru Itoophiyaa qofa. Yeroo hayyaalu ammoo yeroo ammaatti immoo kan walii galtanii Itoophiyaa fuudhanii guddaadha jedhaman. Yoo asitti miidhamne waan tokko jedhu. Duraan jedhu mana mana kajilaatan garuu hin baasisu. Yeroo nu gaafannee jedhamu tokko haasanii dhaggeeffannee dhugaa fakkaata. Gaafannaan yedduu gaddaa eeguu qabaa kan jabaate gaafannaan maal jedhanii warra karaarraa malee warra fakkeetaa ittiin kitaaleen qabne ittiin gaafannee. Gama biraatiin biyyattii keessatti qaala'insa jireenyaa ol ka'uu isaatiin wal qabatee lammiileen biyyattii matumti isaaniitu kaleessa hiriira baanee jiru. Gatiin daabboo dabalee haa hir'atu jechuun biyyattii gara kaabaa keessatti kan eegale hiriirri kun magaalaa guddoo Suudaan Kaartum dabalatee magaalota hedduu keessattis geggeeffamee oolee jira. Magaalaa Kaartum keessatti poolisoonni gaaza ija mimmeessuu biifuun hiriirtota daandii cufanii gommaa gubuun mormii dhageessisaa turan addaan bittinneessan. Kutaa Daarfur keessatti ammoo barattoota hiriira bahan irratti humnootni mootummaa tarkaanfii fudhataniin barattoota ajjeesuu fi kanneen biroo hedduus madeessuu sabaa himaaleen gabaasanii jiru. Bulchiinsi Albashiir hiriirri kun akka hin geggeeffamne hayyama dhoowwatuun cinatti rakkoolee biyyattii walxaxaa dhufe furuufis qophii mitii jedhu hiriirtonni erga bara 2003 hiriirri mormii bal'aan biyyattii keessatti geggeeffamee hokkora dhalateen lammiilee hedduu lubbuu galaafatee kun isa duraati jedhame. Biyyattii raafama hamaa keessa jirtu keessatti rakkoon keenya qaama furmaata itti laatuun qabuu jechuun baqattoonni Oromoo Suudaan irra deddeebi'uun yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Ayyeen daawwattoota keenya oduudhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduudhaa isinitti himuun kan si waliin ture an Itichaa Guddataati.